wantoota sirraatan hedduutu jira. Wanti ijoon fedhii qabaachuudha. Isaan sana waliin sirreessuudhaaf mucicha osoo fudhannee bu'aa qabeessa ta'a jedhee yaada. Kanaafuu fudhanneerraa ni milkeessinas. Egaa wantoota sirreessuu qabu hedduu waan jiraniif isaan sana akkan sirreessu sanammoo sirriitti nan fooyyessa jechuun yeroo itti aanutti dhufees shaakala nan godha. Dabalataan ammoo yoo fooyya'uu baates irra deemee akkan gaafa dhufe akkan haasofsiisu gaaffii keessa kiyyaatti dhuumee ture. Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u bu'aan isaa badaa hin taane ani bakka guddaa ga'uu akkan danda'u bakka guddaa akkanaaf kenne anaaf bakka akka qabudha kan natti agarsiise. Yeroo isa akkanaaf kennudha kan natti agarsiise. Kanaaf baay'een isa galateeffadha. Isinis guddaa galatoomaa. Kanan jedhuun olitti kanan eeguun olitti baay'ee natti toleera. Baay'ee kanan jedhuun olitti Waaqayyo kan galatoome haa ta'u godaanni sana keessa jiru jechuun gadda narraa balleessa. Kanan jedhuun olitti egaa waggaa 8 kan ture.